walii wajjin taane jaalalli fiinee firisaatu nargiine deebinee facaanee. Adunya beneran sih jalan di dalam. Baik, Why, tosi moyote? Ati yubet waiku. Quanto ti chefi tai ti ruho jabijana no tere gurudate na wamna neni hindu fuene dide atu kana betta isa kami finna mati morwana tirabtu ina afan kuna kasi walbena nabetta shiron kanko akaluku ke tu fachi rabba ko ni betta hoji sana sofno malo musica jettu kana nudisi number بالعافية. salah tidak dokter Pipol di Zakarina
Asirtai. Mana mencari tu? Maaf bilang kasar. Bisa tu deh. Ini family apa yang kau? Abdi ko yaddemu. Kerjaan. Kau tu mana dulu? Meru. Kau tu kau. Gurbana na dafteen baatu yeroon sitti barfachaa jirram. Feera arme. Maa inni ati asii gad deddeebitu? Kun immoo maa inni gadi baasi malee? Gad deebisi. Deemeera. Arme. Kumaadhaaf bilbila isaa deddeebisi yaaliif mee? Sila oo bilbilli isaan ba'u nan yaalaaf mee rakkoon hin jiru. Ba'uu danda'a jedhi yaaliif mee abdiin kutate? Tole rakkoon hin jiru nan yaalaaf. Tole arme maa dafee deebi'uu nan danda'a har'a? Sitti hime. Elaa dafee dhufa isa jettu kana na dhiisi. Achuma taa'ee qayyabadhu sitti hime. Tole arme. Ciao. Haati moo? Dhuguma. Obboleessa ishiinuma jaallatti gurbaan kun sobdeedhumaan aarsiti malee. Abshaala wayii kuni moo? Bishaattu. Laame amma timee akkuma dhagaa bu'uuraadhaan natti mana kana keessa buufattee teessu kuni maaluma dhabu'aansa maayin Waa'ee maalii arme? maayin waa'ee maaliin kee ammoo mitti akka dhagaa bu'uura mana keessa na teessaati siidaadha mooti jettee maalidha gadi baatee hojiin hojjettu Hojiin hin jiru maal hojjedhu arme? maayin hojiin hin jiru isa barattaniin hojjettu maqaafoo baratteetta maayin Ilaa. Baratanii eebbifamanii hojii argachuu hin ulfaata. maal isaatu ulfaata digirii tokkoffaa baradheeraa jettee suuraan tigee mana keessa hin jiru. Suuraan maal sii godha arme? Amma akka tasaa ta'e matooti kaatee duute maaliinan ilma koo mucaa maaliinan sii bo'o maaliinan hirqiffadheedha diidaa fuulduratti sii bo'an meerresi suuraan tigee jira mana kana keessa isuma fiddeellee girgiddaarran gootuwaati. Silaa barumsa natti baratte hojiif hin ta'u boo'ichu hirqiffadhetti hin bo'uuf illee naan ta'u. Ilaalame. Digirii koo tokkoffaa hojjedhee akkan hojii dhabee kana miti. Digirii lammaffaa jechuun barbaadan. Xiqqoo duwwaanaaf obsan. Suuraa sana lamaan ol bira qabdinaa fiduudhaaf digirii tokkoffaan isa kana digirii lammaffaan isa kana jette. Isa. Maal gochuun qaba? Akkuma beektamu kun eebbifamanii kaanii hojii argachuun ni ulfaata. Kanaan maal gochuun qaban ture? Lakki. Ati akkuma isa boosti kaardii moo maal jala sana ta'uu barbaaddeettati. Akkuma isaa sana jalatti bawaasu barbaaddati. Ani sitti ni mala. Haati didaa abdii duukaa ergiti taanaani aniifatii citteedha. Achumaan baatee hafta malee madaatti hin deebitu. Ani sitti meera. Kana qalbeeffadhu. Waan fedheef ijoollee tokko bira geenyu faara. Ijoollee bira see diraaftii see jala see dhaabe beennaqi. Kai bai. Silaa nama taateen fuutu. Silaa nama taatee nama taatee mana keessatti hojii waa tokko nuuftu bai. Isa hunda dhabdu. Maal ammoo miti bobaa koo jala teessaati. Amma ana mutuun fuudhi jedhee wajjinumaan fuuna malee si wajjinan fuudhaadhaan jettaa mati. Kana miti baay'ee manarra. Maali na guba kuni fuudhuu soo hin dide hojii soo qabachuu hin dide ani kana fuudhee fidee satti kenna ta'e hojii qabadhee ka'een hojii waaqayyooti na gargaari waa'ee gurbaa kana na gube nan gubadhe mee ka'ee immoo televizyiinii kana banee oduu tokko dhaggeeffadhu laata.
Harmi. Maal taatee yaadaan baddeewu? Maal taatee Harmi maaf akkasii yaadaan baddaa? Heeraan. Maal inni garuu mana kana keessatti maaltu ta'aa jira? Maaltu ta'aa jira ree Harmi mana kana keessatti? Anuma haalli isaanii natti tolaan jiru. Abdiif urjii gidduu maaltu jira? Feenetiif mucaan kun erga bilbiluu dhiisee qaata. Maal inni wanta jiru mee natti himi? Wanta beektu hin jiru? Ani waan hin beeku tokko iyyuu hin qabu Harmi. Ani waan tokko iyyuu hin beeku. Maa kirkirteere? Na rifachiistee naan ka Harmi. Na rifachiistee malee ani waan hin beeku tokko iyyuu hin qabu. Ijji kee garuu waan tokko waan akka beektu natti himaa jira. Harmi ati immoo callistee nama shakkita. Ani waan tokko iyyuu hin beeku. Osoo hin beekee immoo sitti hima. Garuu waan hin beeku tokko iyyuu hin qabu. Rakkoo hin qabu. Baay'ee nagaa isaanii. Asaatiin nagaa shi. Nagaa isaaniitti maal amma guddatanii osoo argitee akkamitti akka inni guddate kun galgala fa'aa isuma nu taphachiisa. Afaan isaa akkam mi'aasee. Abbaa jedha. Baay'ee gara nama nyaata osoo argite. Kun isumaan bu'aarra galgala. Fiduu yaadeen ture garuu gidduu kana konkolaataan kiyyaallee xiqqoo ishee garaajii galte. Sanii fi haalli mijataa waan hin taaneef torbee dhufu fideen dhufu. Ati hoo barnoota akkam goote? Akka abdiitti akkana boonsitu abdiin qaba. Maal yeroo darbe abdii wajjin imeeliidhaan haasaa turre baay'een itti boone baay'een itti gammade. Maal piroojeektiin isaa akkuma biyyaattuu tokkoffaa ta'uun isaanaaf baay'ee cimaadha. Piroojeektii guddaa hojjechaa jira. Atellee akka isaatti akkana boonsitu abdiin qaba. Yaadatta yeroo darbee asitti xiqqoo taate asitti kuftee itti yerootti maal namni akkanatti guddata baay'ee guddatte. Maal guddatte immoo yeroo dhaabbanni ishee dabalaatu maal jedhu. Ati modeelii abdiidhaan keessumni keessi barbaadaa jira dafii kootu achuma narbaashin dhiyaachaa jira jedheen. Maali jijjiiramte baay'ee jijjiiramte yeroo darbe yeroo dhufu akkana turre nama magaalaa taate ani baay'ee na dhiba warri amma baadiyyaa dhufu kun dafee jijjiiramuun isaa nama hin dhibu maatii fakkaatti sirriitti qabda
nama dhiba yeroo darbe mana fincaanii yoo laalte akkatti kolfaa turre beeyyaadatti. Oh my god. Urjiin mana kana jirti. Ajaa'iba onni waaqaa kun. Anamma kana booda abbaan fide bari abbaan fide argi kana booda dukkachaa asii wajjin deema. Urjii waaqatti eebbisinaa kenne. Yoomillee isitti dudda kennuun barbaadu. Yoomillee kaayyoo isiirraa si gufachiisuun barbaadu. Bakka yaadde bakka feete akkasiin nageettu barbaada. Yes. Get it, it's open. Abdi, kottu dirbata nyaadhu siin jechaa jirti Armiin. Nyaachuun barbaadu. Nagaa egaa nagaa maal hojiin baay'atullee waddaan bobbaanullee nagaa jiru. Abdiin nagaa nyaadhu jedhe. Maaliif? Nagaa? Eessumni keessi barbaada dafii kottu nyaachuullee baattu jedhee. Piroojeektii dadhabeeti. Maling harga ya? Apa perlu fasilitas mata? Kamu? Ya. Mata itu. Dicar suri lagi. Kodi dah kasih mula canggih malu dicar. Akas gue tadi hari ini. Fayaji itu malta itu. Nama ribu dah. Kuta baru nuta maaf dah kuta. Soalnya baru bisa bayar dia tadi. Subjek saya untuk kutumuri racun dan dah bayar dia. Bukan? Malu harga. Kita baru nuta mata. Ya, mantap itu. Mantap itu car suri lagi. Kodi dah pasti mula canggih malu dicar. Akas gue tadi hari ini. Kita baru harus tinggi tu. Ini sebenarnya mana masuk kau betul. Masa itu Armin naga itu. Kayak itu mantap itu. Nama ribu dah. Kita baru nuta maaf dah.
waan gochuu danda'u qabu barumsa baay'ee deemtanii saabjekti sadan tokko xumuree jechuun danda'ama baay'ee deemu kan hojjechuu fudhaa kan itti kutaa barnootaa adda dirqama hojii kan hojjechuutu narra jira harmee jiraachisuudha barnoota maaf addaan kuttee maannaa godhaa namni baradhee buddeenaa ta'an meeshaa baratan guyyaa tokko irratti agarsiista qofatti waan qormaata kanaa garuu waan sigaaraa irratti fakkaatu waan kutaa barnootaan seenaan akkamitti qomatti agarsiisuu danda'a jireenya gaayyoon asiin dide asiin yaalaa yoon achiin didemmoo asiin yaalaa madeemta malee akka itti yaaddisiin ta'u yoon yaadi kee garuu naa gala waan hambaa obboleessa falcarraa kooti nama ribdaa garuu akkas goota yoo miyyuu yaadeen beeka ati armee kan gammachiistu ta'e kan boqochiistu yeroo barnoota kee jabaattee dhamanii yoo barnoota kee addaan kuttee si galamni garagaarta milkaa'inni koo kamiyyuu harmeen fayyadu taanaan waan tokko faayidaa naa qabu kanaafiyyuu hojii humnaa hojjedhee haadha koo gargaaruutu narra jira filannoo biraan qabu harmeen kee takka takka akka dhukkubsatan dhageen ture dhukkubsachuun harmee kee immoo siin barnoota irra maaf addaan si kutte harmee koo dhukkubsaddaa daran si baradhu akkamtii addatti gaafatee si yaaddu keeyyuu harmee kee gargaaraa barachuun dandeessaa si galamni barnoota addaan kutuun qabu harmeen naman qabdu harmeen koo naman qabdu na dhageenya obboleessa tokko qabna inni iyyuu sobaan mana nu faalee badeera lafani jiru hin beeknu waa'ee abbaa kootii akka itti haadha koo gaafadhu yoon waa'ee isaatti kaase amma dubbii bada maal godhu leen filannoo biraa maal hin qaban harmee koo hojjedhee gargaaruu nan rifeensi dubbisee beeku raazaan kee lafanni jiru iyyuu hin beeknu dhufee nu dubbisuu miti isaati abdiin kuti inni isaati sin milkooftu harmeen somaan ati garuu barnoota addaan ittiin barnootatti deebi tola meen ayyaanana qabu akka hojii kana hojjettu garuu harmeen beeku lakkin beektu dogoggortee afaan kee keessaa ba'innaan kan koof kan keessatti raawwata tole harmeen akka mana barnootaa jirutti beekti dogoggortee afaan kee keessaa kan baasa tole inni rakkoon qabu ati kutaa barnootaatti deebi qormaati immoo geera tola barnootaa qabdu tole naannoo fuula gara akkasiin jedhanii maaliif nyaattu kottuuti nyaadhu eessumni keessi eegaa jira akka jettuuni urjiirraa jaalallee waan naqabeef nyaata na cufeeraa jedhiin dhageetteetti harameetti haramee qofatti nama biraatti
alagaadhaaf laannee dhiiree keenyaa takka qooddanne fuudhannee ofii dadhabneetu alagaadhaaf laannee.